kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa sinaa dhaqqabu kun qophii keessummaa mo'aati. Torbanitti guyyaa tokko yeroo mala dilbata galgala sa'a lamaati haga sa'a sadiitti kan isin bira dhaqqabudha. Keessummoota kennaa fi dandeettii garaagaraa qaban akkasuma immoo fuula duree isaaniitti illee waan jaboo karoorfatan waliin turtii kan itti taasisnudha. Qophiilee keenya haga har'aatti sa'a kana isin bira dhaqqabaa jiran irraas waa hedduu akkasiin gumaataa jirtan jajjabina isin karaa miidiyaalee hawaasaa keenyaatiin nu biraan dhaqqabsiistaniin hubachaatii jirra. Har'aafis jedhee keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Turtii keessan haga dhuma qophii keenyaatti nu waliitiin akka taasistan affeerraa koo kan kabajaatii turtii gaarii. Asga'ee galataan naboo waa'ee kee jechaaraa qaba. Sinirraan fatuluu kunkoo sin dabartee rakkoo hamaa. Naafatee firummaa qabnaa kan eegan mallatteeffamee. Araaraa keetiin charroomeen argadde waada haaromee. Hayyeegaa baga nagaan dhuftee keessummaa koo irraa taatee waamicha keenya kabajjeeste waan nu argamteef ulfaadhu. Isinis nagaan dhufanii keessummaa keessan gootanii ana waamuu keessaniif galanni koo guddaadha. Tolee iddoo ulfaadhu egaa mee iddoo isaan eenyudhaa gabaabsiitii daawwattoota keenya waliin atumti mee wal bari. Eshi iddoo isaanii mucaa qotee bultaa mucaa baadiyyaatti guddaatti fedha. Wantoonni guddina yoo ibsitu kanan guddadhe godina qelleen wallaggaa aanaa daalti waa bara ganda mikiidin bar iddoo adda darbii jedhamutti guddatte gabaabaatti kanuma. Amma immoo magaalaa Finfinnee jiraachaa jirta. Egaa iddoo isaan hin faarfataa hojii guddaa irrattis itti waamamtee hojii hojjetaa jirta waan ta'eef maalidha kanatti hojjetaa jirtu? Ani na faarfadhaa. Faarfannaan waamicha kootii dibata kootii ayyaana kootii anaa fi faarfannaan afaan kootii yoo jedhee arraba kootii calqaba gubbaatti ani faarfadhaadha. Nan faarfadhas nan hojjedhas amma waajjira fayyaa hawaasa Itoophiyaatti yookaan immoo Itoophiyaan Public Health Institute dhaabbata jedhamu keessatti abbaa herregaa yookaan ogeessa herregaa ta'een hojjechaa jira. Akkasuma. Waaw namatti tola. Egaa addunyaa tajaajilaa keessattis addunyaa hojii keessattis waan ati hojjetaa jirtu waan salphaa jedhamu miti. Isa tokko lamaan hin kaasna. Egaa dubbiin si rakkisaa iddoo xinnummaa maa kaasteedha moo waan dhiyoo mudatedha? Ani uumamaan dhaggeen keeman ta'ee dhaladheeni uumamaan bakka nama danda'ee dubbiin qabnedha. Uumamaan geenkeedhaani waaqayyoodha. Ammoo kana jettuu akka arrabni koo hiikamee har'a keessatti fuula keessan turaa kan na godhe waaqayyoodha. Eeyyee ani uumamaan geenkeedha. Namatti tola dubbiin kee gaa nama marara. Siima qofadha moo maatii kee keessaa obboloonni kee akkasidha moo siima qofatu akkas ta'e dhalate? Maatii koo keessaa warri
kan sirriima warri kan abbaan ijool sagal qaba ijool salgan keessaa anisaa saddeettaffaatti tokko du'ee yookaan boqoteera ani kanaaf maqaa kooyyuu iddoo isaa naan jedhamee abbaan koo nama moggaase ijool warri kaanii iddoo dubbii qabu hangafooti koo baay'ee dubbatu achi keessaa mucaan hin dubbanne mucaa afaan xaxaa giingee yookaan yaadasaa kan hin ibsine ta'ee kan uumame anuma qofaadha. Egaa amma xiqqoo kan nama ajaa'ibu kiliippii faarsaa kee ilaaleen jira. Akkasiin seenee lafatti har'uma wal argine qaamaan waan ta'eef noormaaliin akka nama kamiidha kanatti hiikamtee faarfattu ilaaleera faarsaawwan kee. Gaasitti immoo lafatti gaafa wajjin dubbannu immoo xiqqoo waan addaa qaba waan ta'eef sii kaasee mee haa ta'u adeemsa guddina kee mee haa kaasnu ijoollummaa irraa kaastee egaa haala akkasiitiin dhalattee barachuun jira. Tajaajiluun jira bu'aa bahiin ture sun maal fakkaata gaggabaabsinee isaa kaasnuuti waan ijoollummaa kee irraa kaasee jiru. Ani akkuma jalqaba heeretti mucaa baadiyyaatti dhalateedha. Egaa baadiyyaatti yeroo dhalatanii akkuma ijoollee baadiyyaa kamiin horii saawwa aramaram mucummaa koot bu'aa bayii hedduutu na mudate naani tokko waa'ee giingummaan kooni baay'ee chaalenjii guddaa keessa na baaseera. Ani carraba giingeeti kun ollaa kootti maatii kootti obbolaa koo hundaaf gaaffii ta'eera. Ani kadhattee amma ni of argetti horiin bukeettonni of arganii horiin eegaa warri kaan yeroo inni koo mana ba'umsaa adeemu yegoos mana ba'umsaa adeemanii ani ulee horii qabadheen horii bira oolaa baay'ee qabsu guddaa keessan turanii abbaan koo amma koomiti mucaa namaa guddina haati koollee amma natti jeeltaanitti natti qaanaanti akka achitti hortee dubbina keessa waan ta'u odaa yookiis waan addaa waan ta'eef abbaayeen koo natti jeelta'u hamma achi gadi nan baasani mana keessa kan ooltaa horiitiis deebinaan wanta nama barbaachisu nyaata gola keessatti naaf fidanii oolna dhowwanaani keessummaa namni akka ittiin kofalteef baay'ee qabsu guddaa keessan ture. Inda'u haati akkas jette na yaadadha. Karaa isaatiin ba'aan duraa bu'eera oolaa horii maayee kan ta'e malee warra kaan daftara bituu fi maal bituun durra kisuu kan horii masira waan ta'eef fi horii eegu naan jettee haati koo abbaayee koo wajjin walii galantu iddoo horiitti bakka horii mattinaa hambisuuf yaadan isaanii waaqayyo garuu akeeka adda waan irraa qabuu fi an achitti hinamte haadha kunoo nama safaarfatu godhee haluma sana keessatti
kayu farfan agara kooti fidee qabsoon kan kees darbee bu'aa babayii jireenya keessa darbee hanga barachuun danda'u jala murametti akkas ture ani qabsoo mataa kootiin wanta hojjetamuun humna koo fi umurii koo malee waan ijoolleen hojjenne hojjete cidii beektu baay'een keessanii cidii xaafirraa galabaa sana guureen of barsiisanii hanga kutaas saddeetitti ofii koo cidii mataa guuree ganda koorraa kaasee hanga canqaa hanga deemuuf sa'aatii canqaa sa'aatii sadii abbaa deemuu fi hamma kana cidii baadhee har'a waaqayyoon tajaajila yoo sanayyuu cidii baadhee utumaan faarfatu ba'umsa koo barateetti itti fufee har'a kunoo kanaan irraan jira. Baay'ee nama mararaa egaa haatumti si deesseeyyuu tarii waan ijoollee baay'ee qabaniif ta'uu mala egaa baga iddoo isaanii erga giingee haasaa arrabisaa hiikamaa miti ta'e isaaf barruuleen binnu inni loonuma tiksu horii tiksu jedhanii gara sana si bobbaasanii egaa waaqayyo immoo jaalala isaa ta'e iddoo isaanirra nama faarsaa hedduu hojjeteerudha. Dhaabbata guddaa akka biyya kanaatti jiru jedhamu keessatti iddoo olaanaarra nama hojjetu ta'ee jira. Yoo waanuma waaqayyo jedhetu ta'a waan ta'eef egaa erga waan kana haga kana jenneeti mana barnootaa keessatti rakkachuun jiraachuu danda'a. Hojii keessatti rakkachuun jiraachuu danda'a. Tajaajila irratti rakkachuun jiraachuu danda'a. Sababa arrabi keenya akka garaatti siin hiikamnee fi warra kana akkamitti dandamattee adeemaa dhuftee mee nuu kaasi. Dhuguma geettee mana barumsaatti baay'ee rakkachaa tureeni baay'ee rakkadhee mana barumsaa keessatti keessumaa yeroo maqaa waamamu achitti kan baay'ee kan rakkisee as barsiistaan maqaa waamuuf yeroo ol galu yoo booddeertanii adabii qaba ani dursee utuunni ol galu yeroo atteendaan maqaa waamamuun taqqabanii dafee jir keessa kooteen isa shaakalta akka shaakal isa shaakala yara akkanarra hin darbineef amma yoo narra darbe adaba hangiin ka'uun beeku barsiisa yeroo jalqabaa akkasuma yeroo jalqabaa barsiisaan utuu waliin hin barin baay'ee rakkadhe dafee dursa qophaa keessa kootti jiru. Keessa keetti garuu siin ba'u afaanii. Keessa kootti utuun lakkoofsi naannoo bilamaati. Ganni lama ga'utti yeroonni yes jedha. Siibaa ammoo hin jedhama ammoo? Hin jedhama. Itti baasee waan akkasiitu na mudataa ture. Kitaaba dubbisee yommuu jedhamu bakka ani giingeedha yoo jedhuuni bakka dhiyeessinaanii jedhu utuun beeku sababa arabni koo giingee ta'ee fi dubbadhu waan an baasu hin dandeenye ta'eef waan baay'ee dhabee jira. Garuu hundumayyuu nama kana na godheera. Namatti tola. Egaa baay'ee ulfaata.
Kana dura kabaa fidoo beektaa keessummaa koo godhadheen ture dubbiin keessan waan ol fakkaatuu fi innis illee mudannoo jajjabaa mana barnootaa addunyaa hojii tajaajilaa keessatti yeroo tajaajilaa inni kamaarra bisaa kan saasi egaa waan wal isin fakkeessu baay'eetu jira. Maalumaafuu hojii kee cinatti egaa faarsaadhaan ni tajaajilta waan ta'eef mee waa'ee faarsaa nuu kaasi faarsaa gamii hojjetti ammayyuu tajaajilaa jirta tajaajilli akkam? Eka mau jadi anafi alfan kan araba koti jeda an alfan nama fin arabai kade alfan kan anaf atakot araba anaf isanin wan ibadde namni os nan dubbis fin alfan kudu bisite anaf ar inanaf ar bakoti ammas afajaman kira fafan amma mat al ema daman ka al dima to ko od dosan ojete al video to kom clip sabut fafan kan abu al masa aba al kemalama berarti si fan kota trak kota mungkin klip ini akasitinin kira oji kotifi alfanna walma wajji jiran ibaratu baay'ee namatti tola. Egaa mee faarsaawwan warra albeema lama jechuun waan xiqqoo miti. Kanuma ammoo isa tokko guutummaa kiliippiidhaan hojjettee deebistee immoo ergasii kiliippii lamas qofaa hojjettee jirta. Faarsaa hedduudha kun waan salphaa miti hojii amma kana gahu hojjechaa. Mee kiliippota kee lamaan keessaa warra dhiyeenya hojjette keessaa tokko sagaleedhaan jennu asumaan immoo guutummaa isaa affeerra. Warra dhiyeenya hojjette keessaa faarfannaan baay'ee seenaa kootii wajjin seenaa kootii seenaa babbaramcuu ijoollummaa kootii kaas kanaan kan na guddise waaqayyoodha. Dagatanii hin daganne oolmaasaa babbararra rakkina isanii na wajjin ta'e nagarti kaaree faarfannaan baay'ee jaallatee faarfadha. Sagaleen kootiin tajaajilu waan tureef loon adhabeessu ittoo sagaleedhaan nan jedha. Dagadde yoomuun dagadduune isheeti inaajee namaatee yemmuu bara ijoollummaa waan baay'ee naaf jettee taatee asgee galataan naboo waa'ee kee jechaadhaa qaba sinirraan fattu lubbuun koo sin dabarteen rakkoo hamaa firummaa qabnaa kaanni gaatti mallatteeffame keetiin caarroomeen argatte wadaarome argatte wadaarome argatte wadaarome argatte wadaarome argatera wadarume amin jira namatti tola jiramti kiliippiidhaan jira nafeerraa guutummaa isaa nafeerra gidduutti
isheti na jinna mati Duyemu barajoluma wambaye nabjete zate Aske galata nabu wa eke jichara gaba Siniram fatulu bunko sindabar terako hama Nafati rumma kamna kanigan mulati fame Arara ketin charrumen argade wada arume 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 Matun kaidu bade Gargasa salafamona Bubonje jotan angkatetu Farse tan hargana On manke ngola kojira Kanguya diaf barota Omori koyon si farse Benyange nebirata fa Olmange ngola kojira Kanguya diaf barota Omori koyon si farse Benyange nebirata fa Kabu mana safe kanu Jechi ko boche kengetu Simfasam amanaf gale Sinama tinada bale Kabu mana safe kanu Jechi ko boche kengetu La 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 Kaumsa koduri Kaumsa kodarati mati Gofta Sirramon min kabu wani Fida tera komi Fida tera Kaumsa koduri Kaumsa kodarati mati Sirramon min kabu wani Gofta Fida tera komi Fida tera Ana wambaye na fojete Ana katamana matasifte Ana hida kona rakukute Ana fuada mchumare sete Dagate yomun dagatu isheti na jinna mati Duyemu barajoluma wambaye nabjete zate Aske galata nabu wa eke jichara gaba
Gaafatu lubbuun koo siin dabartee rakkoo hamaa naafatee firummaa qabnaa kan eegan mallatteeffamee araaraa keetiin charroomeen argadhee waadaa haaromee argadhee waadaa haaromee argadhee waadaa haaromee argadhee waadaa haaromee argadhee waadaa haaromee. Egaa baay'ee namatti tola. Tariitii hojiin irratti hojiitti gaafatamummaa guddaa qabu waan ta'eef tajaajila kee wajjin faarsaa hojjechuu yeroo kadhannaa qabaachuu itti fayyadamni yeroo iddoo isaa maal fakkaatame? Na biratti yeroo warqeedha. Warqeedha yeroo jedhu baay'ee xiyyeeffannoo guddaan kennaafanii yeroo afanii xiyyeeffannoo guddaa yeroo kennu yeroo al tokko si dabalanii hin deebi'u booddeetti. Inni gama duraatti fiig malee yeroo as booddeetti deebi'een beeku. An kanaaf yeroo wajjin baay'ee fiiga. Hamman of dadhabsiistee ofii dadhabutti hojii waamame hojii mana koo galgalaaf nan dhimma faarfannaa koo jechuudha. Ani faarfannaa nan hojjedha. Karaa irratti yommuu deemu biiroo deemanii nan faarfadha. Nan shaagala. Karaa taaksii keessatti nama siyaasofsiisa. Een beeku karaa irratti qobaama qoon namoonni na beektu qobaa qoon deema. Haasaa aman deema keessa kootti faarfannaan haaraan yerootti natti dhufu irratti mana yeroo waan hin qabnee fi karaa irratti shaagala faarfannaanii taaksii keessatti nan fedhaanii faarfannaa hunda faarfannaa koo haaraa bakkee matti fitaa jechuudhaani calmaatti hojii koo halkan amma hojii mootummaa ani akkuma isinitti itti dhaabbata guddaarra jira. Dhaabbata fayyaati. Dhaabbata fayyaa hawaasa jiru. Hojiin kun baay'ee hojii ulfaataadha. Nama irratti hojjennu. Ani ogeessa hirrikaatiin asii fiitii Affaariin Sumaalee Gambeellaa asoosa mootummaa naannolee Itoophiyaaf warra deeman hundaa fi kan dur isaanii hojjetu hiriira kan buusu ana waan ta'eef yeroo mootummaa isaati saddeeti waama beekam lafa taa'uudha. Ani garuu hojii mootummaa naannoo isaati 10 isaati 10 hojjedhaan. Maal beektaa yeroo tajaajila kooyi isaan beeku faarfataa ta'ee da'um gibbii mooraa hojii koo keessaa paaster akeetiin na waamu qoobsaadhaan paaster naan jedhu faarfataa akkan ta'e beeku natti gammadu itti tola waan hin dinqisiifatu naan baay'ee na dinqisiifatu na kabaju. Alaafonni yookiin geessonni keenya yoon namba tajaajila baay'ee deemedhu deemi rakkoo qabu deemi tajaajili naan jedhu ani isaan tajaajilaaf hojii waaqaaf jedhee bahee hojii mootummaa
gubuufini egaa akkuma jedhee ani bukkeetti qoosaa yeroo hin jiru yeroo kootti baay'een nan gargaaru dhibba keessaan dhibba yoon jechuu baadhee nan gargaarama hojii mootummaa akka hojii kootti of kennee akkuma faarfannaa kootiif hojii waldaatiif of kennee hojjedhu akka mootummaas of kenneen halkan keessaallee hamma sa'aatii afuritti kanan turura biiroo mootummaa ganama sa'aatii 12 an biiroon jira akka hojii kootitti akka of kenneen hojjedha na biratti yeroo ittiin gargaarama baay'ee tajaajila koos of kenneen baa yeroo ba'u dhibaa'ummaa hin beeku kuni nan tajaajila koo akkan xumureen gara biiroo kootti deebi'a yeroo kadhataa nan qabaadha halkan keessaa fuula nan tura xinnoon kadhadhu baay'ee kadhadha otoo hin taane xinnoon kadhadhu waa guddaa anaa godhe na gargaara akkasiis alfaamatti. Waaw baay'ee namatti tola. Egaa itti fayyadamni yeroo kee keessumaa hojii irratti bobbaatetti amanamummaadhaan halkan keessaa afuritti hojjechuu ganama barii 12tti galu kun dhalootni eenyuyyuu sirraa barachuu qaba yaada. Yeroo tajaajilaaf yeroo kadhannaa keessa wal bira qabdee immoo baalaansii gootee akkaataatti fayyadamtu egaa milkaa'inni kee tokko kanadha jechuun hin danda'ama namatti tola. Tarii dargaggootni hedduun si hordofu maatii bal'aansa dhaggeeffata karaa TV mo'aa waan ta'eef maal hagoonu nutis itti fayyadama yeroo keenyaa kan akkam goonu? Ana kan jedhutti dargaggoonni is ta'ee namni kamiyyuu yeroo isaatti gargaaramuun dirqamaan dirqama malee mirga waan jedhamu yeroo gubbaatti hin jiru. Akka kootti mirga waan jajjabu yeroodhaaf hin kennani dirqama dargaggeessi tokko keessumaa sabni keenya xiqqoo ishee yeroo itti gargaaramuun rakkoo qabna rakkoo guddaa qabna faayidaa yeroo hin beeknu yeroo asii tiraa waa hojjenne waa boonnutti dargaggooti keenya hedduun isaanii iddoon taane mana puulii mana shiishaa mana caatii mana dhugaatii yeroo isaan itti oolan tura yeroo kana argu xiqqoo ishee nan gaddanii an akkan jedhutti namni kamiyyuu hundumaaf yeroon wal qixxeedha hundumaaf sa'aatii 10 sa'aatiin 24 hundumaaf kenname yeroo qabnutti seeraan yoo hojjenne sababni nuyi hin milkoomneef hin jiru. Milkaa'inni tokko yerootti dhimma bahuudha. Inni guddaa fi inni caalu immoo Waaqayyo kadhachuudha. Ijoolleen keenya baay'inaan kadhata waan jedhamu hin beekani. Keessumaa dargaggooti keenya kadhata waan jedhamu xiqqoo ishee itti ulfaata.
an akka kootti jala muree wanti immoo kadhata malee milkaa'inni eessayyuu hin jiru. Kun soba raajii kamiyyuu sitti raajame yoo nutti raajame osoo hin kadhate osoo gadi hin jedhe ol jechuun yaadatamu riga kamiiniyyuu shallagamtee hin dhufu. Wanti guddaan ijoolleen keenya kadhachuudha qabu yeroo qaban kanatti dhimma ba'uu qabu. Fuula waaqayyoo barbaaduu qabu. Karoorfachuudha qabu. Amma yoona warri kaan tokko maal irratti karoorsinaa jedhu karoorri hojii qabaateef dhabeef miti. Mucaan nama kamiyyuu karoora malee socho'uun akka doonii yookaan markaba kompaas hin qabneeti. Markabii kompaas hin qabne lafa kan beeku daandii irra deemu beeku fumaa as dha'ee as dhaa'ichuudha karoorfachuudha kadhachuudha dhimmuudha dhibaa'ummaa malee wuttifachuudha tattaafachuudha akkas ta'an kan namni hin milkoomne hin jiru yerootti gargaaramtaan. Hedduu namatti tola. Egaa gorsa jabduudha. Nama dhaggeeffatee itti fayyadamee fi hiika guddaadha kan inni qabu. Mee gidduutti ammoo waa'ee maatii kee kaasnu tarii silaa ijoollee hedduu akka qabdan kaastee jirta. Isaan keessaa iyyuu tokko si dura dadhabnaan ati gaafa dhalattu iddoo isaa bakka isaa akka jechuudha waan ta'eef mee maatii kee wajjin wal nu barsiisi. Maatiin koo abbaa fi haati koo jiru ammarraatti iyyuu warri yeroos keenya miti jedhees har'a immoo ilma keenya jedhachaa jiru. Ilma keenya isa guddaadha jechaa jiru har'a. Ani akkuma jira qabeetti obbolaa dubartaa shanin qaba. Dhiiraa anaa wajji sadiin qaba tokko ni du'e jedheera. Obbolaa maatii bal'aa keessatti guddadheeni maatii bal'aa ijoollee maatii bal'aa keessatti guddadhee abbaayeen koo haati koo gooftaa beeku yeroo jedhu akka waaqessu jechuudha. Ijoolleen obbolaa kootii hundumtuu tajaajiltoota mana waaqaa keessaa tajaajiltu. Ani isaan keessaa addatti ta'eeman dhaladheeni amma isaan keessaanis adduma waa hundaan yooni adda amma waan sitti dhibu waaqayyooni dur maatii abbaa koo keessaa mucaa gaddeebi'aadhaan waa hundumaaniitu mucaa gaddeebi'aa jireenya hin qabnedha. Akka maatii kootti ilaalchi narraan turre anaan nama ta'a jedhamee ilaalchi narraan turre abbaan koo jiru warri kaan inni abdate hangafoonni koo baay'eetu jijjiiru. Ani isaan keessa waa hundaanuu gaddeebi'aan ture. Amma immoo isaan keessaa na baasee waaqayyoo anaan of na dandeessistee amma isaaniyyuu narraa gargaaramaa jiru. Amma isaan maatiin obbolaan koo jiru waan sirbu abbaayeen koo ijoollee ciccimoo shamarranii qaba sammuuttis maalittis isaan hin milkoomne inni tokko dhiira tokko jiranis hin milkoomne. Ana bichi teetu milkaa'e
waan hundaan ba'umsaanis ana bichee bahee as jira. Anaan ka waaqa nama godhee ani kunoo maatii horadhee ammanii haadha manaa qaba. Haati manaa koo mucaa paasterii mucaa baay'ee amala qabduudha. Deeggarsa baay'ee naa gooti naa kadhatti na tumsiti. Waa hunda bukkee koo dhaabatti ijoollee lamaan qaba. Ana abbaa sanyiif nagaati. Mucaan koo inni hangafa sanyii jedhama. Inni taanu nagaa jedhama. Abbaa sanyii nagaati jechuudha. Kana gabaabaatti. Namatti tola. Gaawwan ajaa'ibaa kaasnee gaaffii koo gara dhumaatti fidaan jira waan ta'eef egaa waa'ee hojii kee kaasnee irraa waa'ee guddina kee waa'ee tajaajila kee waantaatis kaasnee jirra. Dargaggootaafis qabxiilee gurguddoodha kan itti kaastee jirtu. Egaa mee iddoo isaan fuula duratti amma gama tajaajilaan ta'uu malaa kan hojiin barnootaan maal yaadaa maal fakkaata kan barsiisu? Ani calqaba gubbaatti siniin TV mo'a uummata koo uummata golee addunyaa keessa jiran kanaa wajjin as na baaftanii uummata kanaa wajjin wal na barsiisu waan feetaniif baay'ee gammachuun guddaadha. Baay'ee isin galateeffadha. Na beeku namoonni baay'ee garuu faarfannaa koo beeku eessa akka inni jiraatu garuu hin beekan. Inni kaan biyya alaa jira naan si'a. Ani garuu as keessan jira. Inni kaan immoo namoonni mtiin dur yeroo baadiyyaatti waldaa isaanii deemee tajaajilaa ture har'a akkeetti yeroo na argan wanta ni jijjiiramee fi an akkasin ture qaamaanis maaliinis baay'ee qal'aa tureni baay'ee ijaan fuudhu ija namaatiin fuudhu amma waaqayyoo akkasatti taasisee iddoo man jiru namoonni fedhanii baay'ee jira. Anamma gabaabumatti uummata koo biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Eeshiyaa jiranii roonni namoonni nam beeknes na beekanis anamma faarfachaa jira. Ittuman jira. Ammas waan haaraa qabadhee dhufaa jira. Yoo Rabbi jedhe faarfannaa koo albeemas sadaffaa qabadhee dhufaa jira. Amma garuma xumuraatti jira. Egaa anama naman qabu namoonni naman qabu siin jedhu namni namaa fi karaadha. Akkam ayyaana qabaadhu, akkam qarshii qabaadhu nama malee waan tokko socho'uu hin dandeessu, karaa darbuu hin dandeessu. An uummata koo golee biyyaa hunda addunyaa kanarra jiran wantan jedhu anamma qabsoo hedduutu kanaan dura oon faarfannaa akkamii baadhu haaluma tokko haala qabsoo jireenya ture har'a ka'uu darbeera. Anarra kun rakkoo maallaqaan hin qabuun har'a namaan qabaadhayyuu namaan qabuuni har'a koo maallaqaan hin qabu. Faarfannaa kana hojjechuuf fixeera.
siisaa nan eebbisiisa yoon jedhu immoo akka ergaan na keessa jiru kun akka fudhadheen tuune lubbuun jiru amma dafdafee wanta keessa koo jiru kana dhaloota boriitiif kaayee jira waan barbaadufanii amma siidii qopheessaa jiru kana haala eebbasiitii bakkumtitti siidii eebbisafannuyyuu rakkoodha akka biyya kanaatti atis ni beekta isa akka isaan xiqqooshii haalan mijeessan as biyya keessattis biyya bakkeettis ta'e yeroo inni namoonni na beektan Ameerikaa kan jirtan Kanaadaa Awurooppaa kan jirtan golee addunyaa hunda keessan kan jirtanii yoon carraa argadhe achitti dhuftee eebbisiisu nan barbaadanii yeroo akkasiniin jedhu maallaqa naa kennaa rakkoo deessu miti nan tajaajila hamma lubbuun jirutti nan tajaajilaatii haalan nan mijeessaan jedha karaa narraa banaan jedha kana hawwiin koo akkuma sila kaaseenaa fi farfantaanii arraba kooti anaaf itti nan dubbadha jechuudha kan namni na dubbisuuf farfannaadha hojii farfannaa kana caalchis hojjechuu waan barbaaduu fi haala dandeessaniini balbala kanarraa banan barbaada carraa ba'umsa nan jaladhani baay'ee nan jaalladha ba'umsa koosii itti fufuu nan barbaada waa hundumaanii gara fuulduraatti jechuudha ammayyuu egaa akkuma naas taatu ture biyyootan hundarratti kan balbalina banamuu karaa anatti agarsiisa jechaan jira amma wanta baay'ee barbaadu fafattoonni keenya deeggarsa dhabuudhaani baay'een ta'anii biyyuma keessatti konsertii farfannaa qopheessuun baay'ee ulfaata namni waan hin qabneef nama waan hin qabneef an amma garuu nama akka waaqayyonaaf kaasu nan abdadha nama nasi an amma waan an barbaadu caalmaatti afaama ogiingee kanaanii biyyoota hunda irra deemtee konsertii farfannaa qopheessu waan an barbaaduuf namoonni biyyoota bakkee jirtanii akka karaa keessan haal naa mijaa'ee konsertii farfannaa akka qopheessuu fi na abdadha abdiin qabasi siin eegasi karaamatiif himoo kanaan naquunnamuu dandeessu jechuudha. Guddaa galatoomii iddoo dhumarratti faarfattoota keessaa mee nama baay'ee jaallatu tokko maqaan dha'iitii faarsaa isaa tokko kan nuyi affeeruu dandeenyu sagaleedhaan irraa nuun jettee kan xumurru ta'a. Faarfattoota keenya inni jibbamu hin jiru. Faarfata gaaffii cimaa na gaafatte waan inni sirraa hin eegne kanan na gaafattee faarfattoota dhugaa dubbachuu fi faarfattoota ciccimoo qabna nuti faarfattoota ciccimoo baay'ee
qabna dhuguma ittiin boonuu qabna yeroo ammaa faarfannaan afaan Oromoo dubbachuuf sadarkaa baay'ee bareedaarra jira. Ani faarfataani baay'ee dinqisiifadhu kun ta'uu nan dinqisiifadha. Maaliif beektu faarfannaan dibata malee moo abbaatu baatata malee faarfannaani ayyaana faarfannaan malee shaakala miti. Faarfattoota hedduu keessaa faarfannaani yeroo calqabaatiif faarfannaan anumti argee akkaniif faarfadhu kan na godhe abdi kan natti hore kabaadha. Kabaan anaani koppii lamaffaadhaan jira. Koppii lammaffaadhaani. Bar tokko yeroo mucummaa jechuudha yeroo cidii guuru cidii geeffadheeni kabaa fidoo qaaqee magaalaa jedhamtu magaalaa maanaa kootti wal bakka Yesuusitti tajaajila cidii gurguradhee ani immoo caalaa giingeedha nan naqe. Yommuu naqu inni immoo na caala ana wayya'utti isa bukkeetti jira. Abdiin godhe ani sidaa faarfachuu nan danda'a lakka jedheen yaadde kaba nan dinqisiifadha baay'ee faarfannaan kaasa keessa waan ani baay'ee jaalladhu of irratti hin beektu malee gaarummaa Waaqayyoo baay'eedha jedhu of irratti hin beeknu malee gaarummaa Waaqayyoo baay'eedha. Of irratti hin beeknu malee gaarummaa Waaqayyoo baay'eedha. Baay'eedha. Jedhu ogummaa malee of irratti hin beeknu nuti. Kabaan akka jedhee faarfannaasaa utuu naaf hirtanii natti tola baay'ee. Guddaa galatoomii egaa faarfannaan kabaa fidoo kunuuti itti eebbifamaa isiniin jenna. Tia bona gana, gara gara fone.
magariisa weeyse waaqayyo gumaasaa misoomaan mul'ise guddaa nu eebbise halkanii guyyaasaa wal geeddarsiise waaqayyo gumaasaa ifaasaa mul'ise hedduu nu eebbise baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha baay'ee baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha baay'ee baay'eedha. sagantaa keenyas kanumaan kan goolabnudha kan ta'u egaa iddoo baay'ee waaqayyo si kabaju ulfaadhu yeroo qaalii qabdurraadha kanatti dhuftee asitti dabarsinee sayyuu chaalenjii baay'ee ture milkoofnee jirra waan argamteef guddaa galatoomi ulfaadhu. Eebbifamii eebbaaftai anis baay'ee isin galateeffadha. Tiisa keetiin yeroo hoonaa laattan na kabajjan kanaa wajjin waan walitti na baaftaniif eebbaaf ta'a. Tole. Egaan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa mana keessan teessanii kan isin hordofaa turtanii turtiin faarfataa akkasuma immoo ogeessa herreegaadha sadarkaa federaalaa biyya kanaatti bakka guddaarra nama hojjechaatii jirudha. Iddoo isaa tarfaa waliin turtii taasisnedha. Egaa seenaan jireenya isaa bu'aa bahii dabarsee hedduu waa akkasin irraa gumaattan shakkii tokkollee hin qabu. Waan filattanii nu hordoftaniif ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Torbee isaa wal fakkaataatti keessummaa biroo qabadhee kan hin dhiyaadhu
dhufuudha kan ta'u ogeessotni kaameraa keenyaa Sooressaa Cimdeessaa fi Dirree Haaraa Dabbabeen waliin turtii taasisaniiti jiru. Qopheessaan qophichaa Efreem Malkaamuutiin ture haga torbeetti nagaan.